Guyyaa har'aa guyyaa iidati baga itti isin ga'e hordoftoota amantaa musliimaa hunda keessaniinuu isin jechuu jaalladha. Guyyaa har'aa kun akkuma beekamu guyyaa iidati guyyaa har'a baay'ee hojjennulleedha. Innaa guyyaa har'aa kaafataa zanaa jechaa oolla jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kana dhugaa dubbachuu fi guyyaa har'aa kana fataa zanaa jechaa oolle jechuudha. Viidiyoo kana immoo kanan isinii waraabee akkanumattanii mana keessummaa dhaqne isinii waraabe jechuudha. Yeroo biraa immoo waan iidaa bitamee fi akkasuma immoo waan iidaa naa bitanii fi wanta san immoo uffadhee isinii waraabe jechuudha. Maaliif wanta namni namaa godhe tokko galateeffachuutu barbaachisaadha jechuudha. Innaa akkasitti har'a fataa jennee oolle jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan jecha. Egaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatuma ulfaadhaa isin jedha. Egaa har'a akkuma beekamu iida bagatti isin geessin jecha isiniin jedha hordoftoota koo ijoollee musliimaa akkasuma immoo dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'eetu ijoollee baay'een karaa feesbuukatiin tiktokiitiin waan kana naan jechaa jiru jechuudha. Dhugaa ani keessa namni ilmi namaa kuni tokko miti jedhee yeroo baay'ee isinitti himaa ture jechuudha. Yeroo baay'ee nama dubbadha waan kana jechuudha. Madaamiin hundi tokko miti, madaamiin hundi gaarii miti, madaamiin hundi badduu miti jedhee tan durallee himee jira jechuudha waan kana. Na fakkeenyaaf ijoolleen maallaan jedhu beektanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ijoolleen akkana madaamiitu yeroo waan akkasii naabite waan akkasii naabite hin jedhuuni sobdaa madaamiin akkamitti namaa bitti kamanaa jedhu. Meesin maal jettu dhugaa rabbi akkamitti hin binne inde uffata bututtuu tana dhiisitii gaafas jaalattee gaafaati nama gaarii taatee isaan gaarii ta'aniif illee isaan warqiidhaaf bituu jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan warqii bitaniif argeeraanu jechuudha. Inna atunti nama gaarii taatee maadaamii sunis nama gaarii taatee atis jaalatan taanaan hin bitu warqiidha jechuudha. Kafana bututtuu dhiisate jechuudha. Akkamitti immoo bututtuu namaan bin ani sidammar jechuudha waan takka ofii kootii bitadhee hin beeku hagaan as dhufe jechuun erganii galee deebi'ee jechuudha. Kama isaan naa bitantu dolaappii guutee dhugaa rabbachuuf jechuudha rabbi. Maaliif zargiyyoo dhufe naa bituu akkanumaanis bakka yoo suuqii deemne waan barbaade maxaradhu fudhadhunaan jedhu dhugaa waaqaa jechuudha. Amma kana fa'aan hin deemne akkuma beekamu kaama isinitti mul'atu malee fastaanillee caammanis hin jira, boorsan hin jira, shaashii hin jira. Xaggimii jedhama xaggimii naa bitte jechuudha. Bitaniituma kanuma kushiinatti natti fidanii arge dhugaa waaqayyo jechuudha. Sapiraayizuma ajaa'ibaa na goote jechuudha. Innaa kanaaf anything koo sapiraayizii ajaa'ibaa na goote jechuudha. Lumaa galatti maadaamiin koo sapiraayizii ajaa'ibaa na goote jechuudha. Kushiinatti natti fidde dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif bittee fiddee sapiraayizii ajaa'ibaa na goote jechuudha. Innaa kanaafin namni gaarii fi badaa jira jechuudha. Duraanatu deemaa hojjumaan deemnaa turre achuma ofuma isaatii deemanii achuma bitanii fidanii jechuudha. Kanaaf madaamiin hundi gaarii miti, madaamiin hundi badaa miti isiniin jedhuuf isa kanaaf jechuudha. Kanaaf akkamitti ofii kiyyaa bitadheetiin nani madaamiin naa bita jedha anaan gammachiisu wannimti isaan naa hin godhan kanaaf jechuudha. Ani yoo waan badaa ta'eyyuu jechuudha. Yookiin immoo kafana mana keessaa faasoo ta'eyyuu hin waraabu jechuudha. Waan akkasiisan waraabullee hin barbaadu jechuudha. Garuu kafana ofii isaaniitti waan sii bitan kafana mirxii kana immoo ani immoo na beeku kan yuunifoormiidhaan namni asirratti garuu hagan yuutuubiis hojjedhu garuma hundaanuu yuunifoormiin agartanii hin beektan yuunifoormiin kaawwadhuan akkasuma hoo yeroo isaan faana deemu fataa zanaa jedheen deema kunoo mee mana keessan jira manni wajjin deemne akkamitti namni erga isaa wajjin hin deemne akkamitti fataa jettee deemta erga isaasiin eeyyamne jechuudha. Ani yoon akkasitti uffadhee faana deemu baadhaan jaalatan dhugaa waaqayyoo uffadhu naan jedhu jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf aba'aa kana natti ofirraa lafa godhuu deemalee ila gizee meeqa obboleewwan isheetillee ishiin kootillee yeroo meeqa ofirraa maaloon irri hin jiru ofirraa lafa godhinaan jedhu ani bakka ofumarraa of shedheetu uffadheetaa jechuudha. Na dabbaresi ijoolleen isin jirtu ijoolleen jin taphadhu
mucayyoon piraazarii takka illee achi isaanillee qursii qabu waan ta'eef haftee jechuudha. Har'a warra dhadhee akkasitti na dabbaraa oolee jechuudha. Kanaaf immoo jennaan maatii gaarii fi badaa jira. Kanaaf maatii gaariin uffata dhiisatti warqeedhaas ni bituu danda'u jechuudha. Kanaaf akkas osoo jechuu baatanii natti tolan jedha. Ijoolleen tokko tokko akkas namaan jedhu waanuma kan isaanii badduu taatee hundumtu illee badduu ta'an fakkaata. Ani takkaayyuu mana namaa carqiidha wannaatiin dhaqeen beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka barbaadetti abdii isaa wajjin namni na beekan hin jiru. Ijoolleen feesbuuk kanneen sirriitti faana beekani ani suuraachiin sirriitti gallakkisa waan ta'eef amma ani cufaa mana keessa hin kaawwadhu kafana jechuudha. Mana keessa kafana hin kaawwadhu. Gizeen deemu garuu shir jedheetuman deema jechuudha. Shir jedheetuman deema jechuudha. Maaliif hin jaalatan isaan iyyuu waan akkatti faana deemu jechuudha. Dhugaa bakka kafanas dhaqee ofii ka'u maxaradhee bitadha jechuudha. Waan ofii barbaade qarshii isaanii kaffala jechuudha. Innaa kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf walumaa galatti nama gaarii badaa jira akkasiin jedhinaa isiniin jechuu barbaade tanani. Innaa akkasii hordoftoota kiyyaa isin naguma naa jirtu fayyaa keessanii akkamii inni maal fakkaata ijoollee musliimaa akkamii kan baranaa isin geessu immoo egereenis waaqayyoos isin haa goosiin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen dhugaa maatii naa taatanii na jajjabeessaa hartanii hedduu galatoomaa. Akkasuma koomenti adda addaas naa kennaa hartanii kan gorsi keessis namatti tola kannaan jettanii galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kana caalaa immoo gaafa biyya galle waan adda addaa wal barsiisuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Waaqayyo immoo nagaan nu haa galchu hunduma keenya iyyuu isin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Kanaaf jabaadhatii hojjedhaa. Waaqayyo sinaa gargaaru. Inni ulfaatti jireenyi biyya Oromaatiin obsanii keessa darban malee jechuudha. Na kanaaf obsa yoo qabaatte wayittiin baata. Yoo obsa qabaatte hin guduufattalleedha. Yoo obsa hin qabaanne immoo guduufachuu illee dandeessu jechuudha. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf cannaqamaatii mudhii keessa hidhadhaatii hojjetadha. Waa hojjechuu barbaadan jechuudha. Waanuma feete hojjedhu. Waan feete hojjedhu. Baqa. Mudhii kee hidhadhu hojjedhu. Obsiisii dalagi. Maaliif manni hundi gaarii miti manni hundi badaa miti ijoollee bare. Akkuma nu badaan keessa jiru isaan keessa illee badan jiru. Akkuma nu badaa keessa jiru namoota wajjin dhalatta keessaa badaan hin jiraamati akkasuma san jechuudha. Isaan illee nama dhalatan keessa nama gaarii jiraachuu danda'a waan ta'eef kanaaf nama hundaan tokko jechuu hin danda'amu. Madaamiin takka badduu taate takka badduu hin taatu. Siin jedha walumaa galatti madaamii hundi gaarii miti hundi badduu miti siin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Akkasuma akka warroonni immoo hordoftoota kiyya warri chaanala kiyya faaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa waa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentiitti barreessaa isin jedha. Har'a burteen kun shaashambaa jechaa oolte mana namaa oolle shaashambaa mana namaa itti waraabaa oolee jechuudha. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deemnutti viidiyoo kanaan ta'e turtii gaarii isin jedha. Yoo inni immoo kan dudullee ta'e kanaaf namoonni immoo chaanala kiyya faaraa sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Akkasuma immoo yaada fi qeeqa qabaattan koomentiitti barreessuun dagatinaa isin kabaja. Maaliif namni waan qabu yoo koomentiitti gaafatanillee kan namaa deebisu baay'eetu jira waan ta'eef gaafadhaa isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Innaa adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu isin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha. Isin kabaja. Baay'ee.